Uummanni miliyoona 130 balbala galaanaa hin qabne muufatee jira jedhame. Fedhiin Itoophiyaan buufata doonii argachuuf qabdu guddachaa dhufuun gaafa Afrikaatti ho'a dabale. Itoophiyaan biyya namoota miliyoona 130 ol qabdu, waraana guddaa qabdu, diinagdee saffisaan guddachaa jiruuf cooba galaanaa tokkollee hin qabnedha. Akka mana mootummaa balbala fuulduraa hin qabne jechuu dandeenya. Yaaliin dhukaasa dhaabuu fashalaa'ee hordofuun haalli baha giddu galeessaa saffisaan hammaateera. Israa'el tilmaaman parsantaa 50 naannoo Gaazaa to'attee jirti. Waraana naannichaa keessatti cimsitee rakkoo namoonni lafa irratti mul'achaa jiru irratti yaaddoo guddaa keessa jirti. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo. Odeeffannoowwan kana hunda isaanii akka gurraaf tolutti qabannee dhufnee jirra. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf subscribe, like, share gochuun waliin turaa jecha kallattumaan gara odeeffannoo kanaatti dabarra. Uummanni miliyoona 130 balbala galaanaa hin qabne muufatee jira jedhame. Fedhiin Itoophiyaan buufata doonii argachuuf qabdu guddachaa dhufuun gaafa Afrikaatti ho'a dabale. Itoophiyaan biyya namoota miliyoona 130 ol qabdu, waraana guddaa qabdu, diinagdee saffisaan guddachaa jiruuf cooba galaanaa tokkollee hin qabnedha. Akka mana mootummaa balbala fuulduraa hin qabne jechuu dandeenya. Gaafa Afrikaa keessatti wallabdeen uumamu yeroo ammaa dhimma buufata doonii argachuu boba'aa jiru yoo ta'u, Itoophiyaa fi ollaa ishee qarqara galaanaa Eertiraa gidduutti wallabdeen haaraan uumameera. Eertiraan walabummaa erga argattee booda jalqaba bara 1990 keessa galaana diimaa Itoophiyaa irraan adda kutte. Itoophiyaan galtee fi alergii ishee keessa parsantaa 95 buufata doonii Jibuutii irratti hirkattee jirti. Wanti kun akkuma ollaa kee waliin waan fayyadamtu hundaaf kiraa manaa kaffaluuf waliin kushinaa qooddachuuti jedhama. Asoofni ammas gara buufata doonii Asaab buufata doonii Eertiraa yeroo tokko hojiin itti baay'atu kan wiirtuu ilaalcha Itoophiyaa taatetti garagalee jira. Lammiileen Itoophiyaa hedduun Asaab karaa dippiloomaasii, liizii yookaan illee mala filannoo biraan itti fayyadamummaan isaanii baramuu qaba jedhanii amanu. Itoophiyaan buufata doonii Asaab humnaan yoo fudhatte ji'opolitikaa guddaa ta'uu danda'a. Eertiraan waraana xiqqaa qabaattus mootummaa sabboonummaa cimaa qabuuf akka haleellaa kallattiin abbaa biyyummaa ishee irratti raawwatutti ilaalti. Haa ta'u malee Itoophiyaan waraana Afrikaa keessatti guddaa fi lolaan qoratame keessaa tokko qabdi. Waraqaa irratti Eertiraa mo'achuu danda'a. Haa ta'u malee akkuma xiinxaltoonni ibsanitti Itoophiyaanis wallabdee biyya keessaa baay'ee kan qabdu yoo ta'u, gareen hidhatee naannoo adda addaa keessa socho'u. Wallabdeen siyaasaa fi jeequmsi sabaa fi sablammootaa itti fufee jiru biyya keessatti nagaa qabattee waraana biyya alaa loluu ishee laaffisa. Kanaafuu Asaab weeraruun akka waan albeen abidda qabsiisu yookiin miila cabeen maraatoonii injifachuuf yaaluu ta'uu danda'a. Gama biraatiin gaafni Afrikaa hafes qilee bu'uuf qarqara irra jira. Soomaaliyaan ammallee Al-Shabaab lolaa jirti. Suudaan waraana biyya keessatti qoramtee jirti. Yaman ammoo galaana diimaa qofa ce'ee akka waan gurgurtaaf jiranitti diroonii furguqsaa jirti. Itoophiyaan Asaab irratti garmalee yoo dhiibde Eertiraa waliin lola qofa osoo hin taane guutuu naannichaa keessatti gamtaa fi wal dorgommii kakaasuuf saaxilamti. Masriin keessa seenuu dandeessi. Waa'ee laga Naayil uummata ishee yaadachiisuuf carraa gonkumaa hin argamne ta'uu danda'a. Biyyoonni galoo galaanas dantaa galaana diimaa isaanii eeguuf utaaluu danda'u. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad dhimma ulaa galaana diimaa argachuu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jedheera. Yaalii dhukaasa dhaabuu fashalaa'ee hordofuun haalli baha giddu galeessaa saffisaan hammaataa dhufeera. Israa'el tilmaaman parsantaa 50 naannoo Gaazaa to'attee jirti. Hojii waraana naannichaa keessatti cimsitee rakkoo namoomaa lafa irratti mul'achaa jiru irratti yaaddoo keessa jirti. Lola cimaa ji'ootaaf gaggeeffamaa ture booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroof Israa'elii fi gareewwan Falastiin gidduutti taasifame guyyoota muraasa keessatti adda cite. Waamichi idil addunyaa of qabuuf godhamus humni Israa'el gara Gaazaatti daran dhiibuun
kutaalee magaalaa Gaazaa Kahayuunis fi koriidarii giddu galeessaa dabalatee naannolee tarsiimoo ijoo to'achuu isaanii gabaafameera. Haalli namoomaa haalaan hammaateera. Namoonni nagaa Gaazaa nyaata, bishaan fi kunuunsa fayyaa argachuun isaanii daangeffamee kiyyootti galaniiru. Hospitaalonni humnaa ol kan haleelaman yoo ta'u, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Gaazaan guutummaatti kufaatiin mul'achuu danda'a jedheera. Konkolaattonni gargaarsaa seenuuf rakkatu. Haleellaan xayyaaraa guyyaa guyyaan itti fufeera. Kunis gidiraa uummata miliyoonaan lakkaa'aman irratti dabaleera. Duulli waraanaa Gaazaa keessatti cimee osoo jiru, Israa'el guyyaa guyyaan haleellaa qilleensaa Siiriyaa fi Liibaanos irratti raawwachaa jirti. Akka miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa gabaasanitti guyyoota darban keessa xiyyaaronni waraanaa Israa'el Damaasqoo fi Alippoo irratti xiyyeeffachuun ejjennoo milishaa Iraan waliin hidhata qaban rukutaniiru jedhe. Gama biraatiin Liibaanos keessatti dhukaasni meeshaa waraanaa Israa'eliif haleellaan diroonii daangaa kibbaa irratti hammaatee jira. Naannoo namoota siivilii keessatti lubbuu namoota hedduus galaafateera. Haala nama ajaa'ibuun Turkiyyeen sochii waraanaa Siiriyaa keessatti itti fuftee jirtuun Israa'eliif akeekkachiisa cimaa kennitee jirti. Pirezidaantiin Turkii Rasiip Tayyip Erdogan Ankaraan naannoo daangaa isheetti tasgabbii dhabuu dabalataa akka hin obsineef humna dabalataa gara kaaba Siiriyaatti bobbaasuuf qophaa'aa akka jirtu ibsaniiru. Taankonnii fi kutaaleen waraanaa Turkii daangaa Siiriyaatti dhiyaachuun isaanii haalli jiru hammaachuu akka danda'u agarsiisa. Tarkaanfiin kun deebii idil addunyaa wal makaa agarsiiseera. Garriin hirmaannaa Turkiyyeen akka carraaqqii tasgabbii naannoo eegutti yoo ilaalan, kaan ammoo wal dhabdee duraanuu wal xaxaa ta'e keessatti fuula haaraa banuu dandeessi jedhanii sodaatu. Naannicha keessatti qooda fudhattuu ijoo kan taate Iraan gama isheetiin Turkiidhaaf deebi'ee of eeggannoo qabu kennite. Qondaalonni Iraan akeekkachiisa sadarkaa olaanaa kan kennan yoo ta'u, Turkiyyeen sochii waraana ishii Siiriyaa keessatti akka gadi hin fageessine dhaamaniiru. Teheraan yeroo dheeraaf mootummaa Sooriyaa deeggaraa kan turte yoo ta'u, karaa milishoota bakka bu'oota ishiitiin iddoo cimaa qabdi. Kuni kanumaan osoo jiru haala rifachiisaa ta'een finciltoonni Huutii Yaman keessa jiran haleellaa miisaayilaa fi diroonii Teel Aviv irratti xiyyeeffate raawwataniif itti gaafatamummaa fudhataniiru. Piroojektaayiloonni kun harki caalaan isaanii sirna Iraan doomii Israa'eliin qolatameera jedhamus. Misaayiloonni hedduun naannoo qarqara magaalattii rukutuun jiraattota biratti ibiddaa fi rifaatuu guddaa uumeera. Huutiin Iraan deeggaramu haleellaan kun gocha Israa'el Gaazaa fi kibba Liibaanos keessatti raawwatte haaloo ba'uuf akka ta'e ibsaniiru. Jeequmsa guddachaa dhufe kana gidduutti Ameerikaan xiyyaara fe'umsaa USS Harry S. Truman gara baha Meeditiraaniyaatti bobbaaste. Waraanni USA bobba'insi kun wal dhabdee naannoo dabalaa dhufe duubatti deebisuuf nageenya daandii galaanaa mirkaneessuuf kan kaayyeffate ta'uu ibseera. Naannoon baha giddu galeessaa gidduu waraanaa dhaabbattee jirti. Israa'el walakkaa Gaazaa to'achuun haleellaa guyyaa guyyaan biyyoota hedduu irratti raawwatamu. Biyyoonni humna qaban kan akka Turkii fi Iraan doorsisa baasuu isaaniitiin hawaasni addunyaa yeroo murteessaa ta'etu isa eeggata. Dippiloomaasiin ammas yoo fashalaa'e bu'aan isaa balaa guddaa ta'uu danda'a. Uummata Gaazaa qofaaf osoo hin taane guutummaa naannoo sanaa waraanatti galchuu danda'a.